Akkam jirtum kabajamtootam hordoftoota qophii gola seenaa keenya irraatiin seenaa gooticha Oromoo qeerroo nageessom kutaa sadaffam qabannee dhiyaanneetii jirra. Qopheessee kan isinii dhiyeessan gola seenaa yookiin Arifee Sheekaatiin. Hanga dhuma qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. La 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 ya jolle me la la ya jolle me jolle biya bago kam tane tanure gan korretti banure bariye baramito rabju maratano barantu danya tano gajade bogu bude anandu padu da betul jare mimma bude talkani guya yuze isha isiri boy Goonni gootummaa isaatiin du'us bara baraan leellifamam. Galmee seenaa irra taa'een galmee seenaa irram dhaloonni isa dubbisam. Waraanni Minilik qeerroo ajjeesuuf dirqama fudhatee dhaqim salphatee qalbiin haara galfii dhabdeem. Waraana biroo dhaabbatanii abdii golgoleeffatee of keessatti mil'acham xiiqiif of karkarsam ammas deebi'anii itti marsan. Qeerroon garuu duuti keessa isaatti kan hin mul'anne cal'isee fuuldura isaanii hin dhaabbadhu jedheem darbee fiigee fuula keessa waraanaa tureeram. Waraanni Minilik haalaafiin gootummaa qeerroo kana kan argan gootni akkana rasaasaanillee waan du'u itti fakkaachuu dide golgolaan darbatanii mogolchan. Qeerroon ofirra gadi taa'ee bakka inni ofirra gadi taa'etti shiboo irra marsanii qaban. Shiboon itti marsanii miila isaa nyaatee madeessim. Humni namootaas waan itti baay'ateef injifatamuuf isa hin hafne. Onneen isaa waaqni kalee gootummaa godhee uume osoo dhikkiftuum osoo si'ooftuu harka kennuuf dirqamteetti. Nuti baay'atee baay'een gaddaa hidhaaf sakaalaan akka fardaa gaariin hin jiru shiraan wal maraa yaa kolfa saree jireenya baraa zinaare kan eebba qabu mana jaare jiruuf jireenyaan taraare Onneen gootichaa goota qeerroo nageessoo tan dura eenyuuf hin jilbiiffanne hadha dirqamtee jilbiiffatteetti. Maarreen fuudhanii deemanii iddoo uummanni ganda uruu qadiidaa dirqamaan bakka tokkotti bahanii jiranitti isa geessan. Murtee yookiin labsii Minilik itti kennes labsaniiru. Labsiin kunis dhiiraaf fi shamaraaf kan bahedha. Labsiin dhiiraaf bahe shan yoo ta'u kan dubartiif bahe ammoo labsii sadii. Labsiin dhiiraaf bahe akkana kan jedhudha. Tokkoffaan nama nutti buluu didee adabbiin nuti kenninu harka ittiin waraane keessa isaa bitaa naannoo man'eetti murra. Lammaffaan nama nutti buluu didee nu waraane namichi cimaa yoo ta'e harka bitaa ciqiletti isa murra. Sadaffaan ammas namichi isinitti hin bulu jedhee namoota sosochoosee isin waraanu malee jedhe dide yoo ta'e harka mirgaa man'eetti irraa murra. Afraffaan nama isin hin bulchitan nuti isinitti hin bullu jedhe baay'ee cimaa yoo ta'e harka mirgaa ciqiletti murra. Inni shanaffaan kan harka kana hundumaa dide hin deebi'u jedhe isin waraanu isin hin dhiisu isinitti hin bulu jedhe ammoo Nikolaasna jechuun labsiin dhiiraaf bahe shanan kana ture. Labsiin sadan dubartootaaf bahes akkana jedhama. Tokkoffaan dubartiin dhiira wajjiin ejjettee dhiira deeggaruun nu waraante bakka jirtutti ni ajjeesnam. Lammaffaan balleessaa isheetiin harmi tokko irraa murama. Sadaffaan yoo kana didde ammoo
harmi ishee lachuu irraa murama. Kan ulfa garaatti baattus ulfa garaa keessaa baasna jechuun labsiin ummatatti labsanii. Seenaa jalee jalaan qofa irratti barreeffame arsii fayoom dubbadhee kaarma afarki jirame gaafa aanol irratti gocha har'a ajii argame ras dargeen araara jedhee sobe uummata waame uummanni kumaatamaan achi wali qabame araara dhugaa sehaa arsii walitti dhaame. Gara jabinaafiin hammeenyi akkanaa dubartoota irratti hojjetamu kun karoorumaan itti yaadame baay'ina uummata Oromoo isa rakkise kana hir'isuu ture. Weerarri Minilik kaayyoon isaa dubartii harma muruun kan dhalate akka hin guddanne gochuudha. Akkasumas dubartii yoo deesse waan hoosistee guddiftu waan hin qabneef hin deessu. Labsiin kun erga bahee booda labsii kana kan fudhate dubbachuu dhiise waan isaan jedhanitti bule hin tuqan. Asirratti Minilik akkas jedhee ergaa Raas Daargeef dhaame. Kana jechuun nama labsii kana hin mormine nama isinitti bulla jedhe gaallaallee yoo ta'e hin ajjeesinaa jechuudha. Tuffiin Oromootaaf qabu ibsate. Nama murtee labsii kana hin fudhadhu jedhe ammoo tarkaanfiin akkuma labsiitti irratti fudhatamuu qaba jedhe. Ummata iddoo tokkotti walitti qabaniis garee lamatti addaan hiran. Namni murtee kana hin fudhadhu jedhe harka baasaa jechuun ajajan. Gootonni akka Qeerroo, Intoo, Waaqoo, Namoo, Xooree Gandoo, Tottobaa, Fatoo, Cannaqaa, Hawsoo, Dhadhachaa fi kan kana fakkaatan hedduun isaanii labsii keessan nu gabroomsuuf baastan kana hin fudhannu jedhanii fincilan. Waraanni Raas Daargeen hoogganamuu fi Daargeen gootota labsii hin fudhannu jedhan kana ummata irratti qoofatanii adda baasanii tokko tokkoon qorannoo cimaa irratti gaggeessan. Deebiin gootota kanneenis nafxanyatti hin bullu, harka isinitti hin kenninu, hin gabroomnu kan jedhu ture. Shumbureetuma seenee meeshaan kormi dhalataa kormi yaabeera laata. Jibichi nu dhalataa shubbiin seenaa koo kana raajiina lata. Gana raajina lata yaabbiin daalee booreedha kanaaf lafa boorratti. Goomattuu biyya keenya kan nyaattee bultu. Gootichi Oromoo Qeerroo Nageessoo guyyaa kana roorroon waan itti jabaatee harki diinaa itti baay'ateef kan onneen isaa takkaa sodaa hin qabne har'a quucaramee harka kennuuf dirqamee jira. Kana booda namoonni akka Fatoo Cannaqaa, Duulee Barruu, Waaqoo Liillatoo, Guutoo Waaqoo fi Gandoo Tottobaa harka irraa muran. Intoo Kimoo garuu akka waan harka mirgaa jalaa qabatu fakkeesse dafee bitatti waan jijjiireef harki bitaa irraa cite. Qeerroon Nageessoonis harka kee fidi jennaan harka koo isinitti hin kennu, harka hin murtan, ittiin isin waraana, isin hin gabbarru jedhee jara dide. Yeroo kana hiriyyaan Qeerroo gootichi Intoon akkana jedheeni. Qeerroodhaan harkuma wayyaa harka jala qabi hin kola'in jennaan Qeerroon lakki dhala hin barbaadu jedheeni. Dachee tanarratti kan dhalate kunoo akkana nu gochaa jiru. Erga Oromoon akkanatti nafxanyaan nu dhala hin barbaadu jedhee jara dide. Erga dirqamni dhufteem jechuudha malee jaallatee harka muri jedheem diina jala kan qabatu hin jiru. Qeerroon qabanii kolaasan haalli suukaneessaan irratti taasifame kun baay'ee gaddisiisaa ture. Kola'uu qofa osoo hin taane qunnamtii akka hin goone raawwateenis taasisan. Gochaa kana jabinatu irratti raawwatanii jira. Dubbachuuf hafnee haqa ifaa Ukkaamsee garaaf nutti cufaa Ukkaamsee garaaf nutti cufaa
jireenya yeroo filaallee qofaa dagannee guddoon nurraa hafa dagannee guddoon nurraa hafa dubbachuuf baafnee haqa ifaa ukkaamsee garaaf nutti cufa ukkaamsee garaaf nutti cufa. Gochaanii fi gara jabinni qeerroo irratti raawwatame waan akkaan nama suukaneessuudha. Qeerroo nageessoo qabanii akka sangaatti kolaasanii dhala dhoggatan haalli suukaneessaan irratti taasifame kun baay'ee gaddisiisaanii ture. Kola'uu qofa osoo hin taane qunnamtii akka hin raawwannes isa taasisanii gochaa gara jabinaattu irratti raawwatame. Gochaa suukaneessaa akkanaa irratti raawwatame kanaafis qeerroon yeroo Minilikitti gaddu yeroo hunda osoo gaddu jiraata. Jiruu fi jireenyi kiyya Oromoodha. Diinni kiyyaa fi kan na kolaases nafxanyaadha jechuun dubbata. Al tokko walgahii uummatni danuun walitti qabame tokko irratti qeerroon akkas jechuun dhaammate jedhu Haaji Tassaan uummata addunyaa kanarra jiru keessaa namni beekaan eenyu qeerroo jedhanii yoo gaafatan akkana jedha ture. Marree deebii eegana gaafatanii beekaan uummata Oromooti. Wallaalaan wallaalaa gadi ammoo Minilik jechuun deebise. Namni Minilik beekaadha jedhu akkamiin jennaan addunyaa tanarratti namni kamuu lolee injifatee injifatama. Garuu dhiirri dhiira hin kolaasu, dubartii harma hin muru, harkaa fi qaama saalaa hin ciru. Kanaaf Minilik addunyaa kanarraa wallaalaadhumaati jechuun qeerroon deebiseefi. Yelalala ya jolle melalala ya jolle gango gitti yabbatu luga manta galani jara giddi jallatu wango da wallalani mata ko gubtana da lenzana margalata garan ko gudda yada maluna argalata melalala ya jolle wada rondo piwaya yo chite badu bade dil mo to kichava ya to dwe badu bade Minilik gochaa suukaneessaa kana hojjetame yoo himame hanga nama maraachuu geessutti Oromoota irratti hojjetee ture. Kolaasuu qofa osoo hin taane waan baay'ee nama gaddisiisu kitaabni seenicha suukaneessaa barri jedhu akka ibsutti barreessaa kitaaba kanaa lamaan keessaa nama tokko waa mudateeti ture. Akka carraa barreessichi Finfinnee daawwachuuf naannawa gaara yakkaatti ol bahee yeroo kana maanguddoon qarshiidhaan loowwan namaa tiksu tokko argee bira taa'e seenaasaa tartiibaan gaafachuutti gadi jedhe. Maanguddichis seenaasaa fi icciitiisaa akkasiin himuuf eegale. Walda Yohaannisii fi Gammachuun 2009 195 hanga 97 yoo ibsan seenaa maanguddichaa loowwan namaa qarshiin tiksuu kana haala kanaan lafa kaa'uu turan. Kennaa dabaree kooti naafisoo gamaa kooti. Dubartiin hin geerartu quqqaa garaa ishee keessa geerarsaan hin baafattu gumigaa yoo dhoowwere. Eega kanaan maanguddichi loon namaa qarshiidhaan tiksu kun seenaa isaa tokko lamaan lafa kaa'uu jalqabe. Seenachi akkana jetti. Maatiin koo biyya Jimmaa jedhamu turan. Ijoollummaa kootti maatii koo waliin utuu jiraadhu guyyaa tokko balabbaatni nafxanyaa farda irra taa'anii qawwee hidhachuudhaan garboota lama of duuka fudhatanii mana keenya dhufanii. Sana booda maaliif gibira kaffaltu jedhanii abbaa koo gaafatan. Abbaan koo gooftaa koo nan rakkadhee ijoollee koo iyyuu waan hin nyaachisu dhabee muddama keessan jira waanan ta'eef
maaloo bara kana irra naaf darbaa na of kolchaa jedheem akkuma abbaan fardaa fardicha irra taa'ee jirutti fuula fardaa duratti addaan gombifamee kadhachuutti eegaleem. Baalabaatichi garuu tole hin jenneem. Hoolonni eessuma kootii dirree naannoo sanaa ture irratti bobba'anii turan fuula farda isaanii gara hoolota sanaatti naannessuudhaan hoolonni sun kan kee miti jedhee gaafate. Sana booda waan kaffaltu hin qabdu yoo ta'e hoolota kanaa fi mucaa kee fudhannee adeemuu keenya jedhee gabroota isaa duuka turan abboomse yookiin itti ajajee ture. Dubbachuuf hafnee haga ifaa Ukkaamsee garaaf nutti cufaa Ukkaamsee garaaf nutti cufaa Jireenyaa yeroof laallee qofaa Dagannee guddoon nurraa hafaa Dagannee guddoon nurraa hafaa Dubbachuuf hafnee haga ifaa Hojjettoota isaa sana keessaa tokko utuu abbaa koo bira dhaabbadhee waa ta'uun ilaalaa jiru utaalee dhufee harka koo qabee yommuu abbaan koo isa dhoowwuuf qabutti namni biraan ammoo dugda duubaan sadafiin qawweetiin rukute. Abbaan koo kufuuf ture bitintiree akkuma ta'u ta'ee utoo hin kufin hafe dhaabbatee kana booda harka koo qabee rarraasee na fudhate. Hoolota sana oofatanii nuun sokkan. Abbaan koo dhaabbatee ba'uu qofa otoo hin taane uu jedheem. Yommuu inni iyyelleem namoonni naannoo sana gadi ba'anii maal taate ittiin hin jenne ni beekum ni sodaatu waan ta'eef erga gaafa sanaatiin mana abbaa kootti hin deebineem. Namicha abbaa koo jalaa na fudhateef garba ta'een otoo hojjedhuun jireenya dullumaa kana bira ga'e. Waan fedhe yoo ta'e iyyuu maatiin koo amma ammaatti hin jiran natti fakkaatu. Waa'ee koos kanumaan xumurama jedheem. Manguddichi kun seenaa garaa nama nyaatu lafa kaahee ture. Imbadu lammin kabang aduguga nyaatan tato adunguma kalamale adunguma kalamale gungumi senan tato. Dubbiin akka duraatti hin jiru. Anis ijoollummaadhaan hin jiru. Biyya sin qabu maatii sin qabu jedhe. Jimma irraa eessatti isin geeffatan yommuu ittiin jedhu gara Shawaa naan jedhan. Maaliif akka maatii hin godhannee fi maatii uummachuuf maaliif akka isaan hin yaadne yommuu gaafadhu mataa buusanii erga turanii booda akkas naan jedhan. Yeroo tokko garbittii gooftaa kootii jaalladheen otoo jiruu gooftaan koo dubbicha dhagahee akkuma kana dhagahaniin na ajjeesuuf ka'an. Aariin isaa akkuma irraa galeen dhufeen garuu alangaadhaan si'a 40 na reeban. Sana booda gidduutti callisnaan sana booda jedhanii na dhiisanii sokkuuf kaanaaniin isaan kadhadhe. Gooftaa koo uffata kee baasi jedhee na abboomse yookiin na ajaje. Anis nan baase. Sana booda akka lammaffaa dubartii hin argine yookiin bira hin geenyeef qaama saalaa koo hojiin ala godhan. Akka saawwaatti na abboomsan yookiin na kolaasanii sanyii argachuu hin danda'u naan jedhe. Amanuun dadhabe. Baay'een ajaa'ibsiiseen wantan hamma gaafa sanaatti dhagahee argee itti gaddes hin agarre. Beeku kan akka sanaa na gaddisiisee hin jiru ta'e. Kana booda jaarsa dadhabaa gabrummaa bara baraa jiraataa jiru sana dhiiseen biraa sokkee. Seenaan jaarsicha kanaa seenaa barri dhoysi kitaaba jedhu keessatti kana fakkaata. Kabajamtoota hordoftoota qophii gola seenaa
Gola seenaa keenya irraatiin kutaa 3ffaa seenaa qeerroo nageessoo asuma irratti xumurra. Torban qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Kan isiniin jedhu gola seenaa yookiin Arifee Sheekaatiin nama torbanii waa taasisu. Ilbiisa rammootane rakkanne waan nu taane takkalmi namaan taane takkalmi namaan taane takkalmi namaan taane kan